irrichi irree xiyyaa miti amantaa waaqeffataati. Irricha hin dhaqu jechuun koo akkamiin nagooti araba gurraatti? Lakkii an araba gurraatti mi Oromoo Muslimaati akkasiin na beekaa. Ani araba gurraatti miti Oromoo Muslimaati. Maaliif naan jetta araba gurraatti ni dagattee seenaa shinnigaati? Oromoon Muslimaa nuti Oromoodha hin baanu gargar jetteeti wareegamte shinnigatti. Akkamiin dagatte seenaa shinnigaati? Osoo dhuguma araba taane araba gurraatti shinnigatti adda baana. Akkasiin nuti baraaramnee Oromoon kiristaanaa wareegamatti. Eeyyeen ani Oromoodha Oromoo Muslimaati. Seenaan si yaadachiisa seenaa Haajii Adamii Saaddooti. Leenci akkasiitis Oromoo Muslimaati. Je'ee iciitii saba xiyyaa hin dabarsu kanneeti. Je'eeti waraqaa barreeffamaa fuula 30 nyaate liqimseeti. Aksani Oromoon Muslimaati bari Oromoo Muslimaati. Akkamiin naan jetta araba gurraatti osoon ta'e araba gurraatti maaliifii ni dhama suuditti? Hayyee eega naan jette araba gurraatti dhaqi itti na haymi suuditti akka naan hin jenne haywaa iyyaa mariidi dhaqi itti na haymi arabatti akka naan hin jenne yaa haywaan yaa mariidi. Waa hedduu na yaadachiise naan jechuun kee araba gurraatti lakkii an araba gurraatti miti shanyii elemooti. Rakkii an araba gurraatti miti shanyii elemooti. Kan qawween Oromoo akka ajjeeftu diina kan akeeki Oromotti maali siif hin gallee bar Oromoo Muslimaati. Maali siif hin gallee bar Oromoo Muslimaati. San hunda dagattee akkamiin naan jetta araba gurraatti lakkii an araba gurraatti miti Muslima Oromooti. Ayii na yaadachiifte jechi keenaan jechuun kee araba gurraatti maali ni dagatte goota akka abdi qophee kabarreessee quuqaa saba isaa himaa ture diinatti barsunis Oromoma Muslimaati. Barsunis Oromoo Muslimaa. Waan hin jees asirrattiin xumuraati. Hadaraa wanniniin siin jiru eeganaan jette araba gurraatti dhaqi itti himi arabatti akka ijoollee teenya tahidhamte nuuf baasan akkasitti maaliif hidhamnee roorrifamna eega taane araba gurraatti akkasiin itti nu himi kanuun jette araba gurraatti. Lakkii nuti Oromoodha araba gurraatti miti Oromoo Muslimaati. Akkasiin nu beeki nuti Oromoo Muslimaati. Naan jechuun kee araba gurraatti jaalgootomsaa sabaati na yaadachiise kan wareegame gindhiiritti. Ayii wayii isa qofaa baay'eedha Oromoon Muslimaati kan akka Ahmad Xaqiifaadha kan saba isaatiif wareegame. Qabsoorratti akkasiin nu beeki Oromoon Muslimaa hedduu wareegame qabsoorratti. Oromoon Muslimaa araba gurraachaa miti Oromoo Muslimaati. Oromoon Muslimaa araba gurraachaa mi Oromoo Muslimaati. Hawwalaloota na walaleeysees ana Mahadii Maammadiiti. Gamanumaan Feesbuukii xiyyaas fooloo godhiiti. Yoo sittin tollees baafadhu as jalaati.